يا ربي يا متي عالما سيما لي انجرو ربي المانما سبحانك ربي سيحر ربنا وما أرضي سمي أنت يا مولانا دنيا فقدت هل كندو كنيسة يا رد kanaaf waan gootu hamaa baale yoo agarte hamaa san inatti ba'i malee biyya nu jalaan tuqin akkas biyya abbaa qabdi hamaa arsii yoo agarte arsiidhaan biyya madaalin jiillee nama tokko yoo agarte hamaa qabaachuu isaanii mala toltuu qabaachuu isaanii akkuma beeytu namni kun hamaa gaarii qaba namni hamaan hin baay'atu addunyaa kanarratti sila ardiin kun hin jiraattu bar irra gaarii namaaf baay'ata gaariin immoo biyyatti hafe kanaaf yeroo walloon hamaa agarte walloon na jalaan tuqin walloo miti karte jala hammaati namicha sani hamaa jimmaa yoo agarte hamaa jimma na jalaan tuqin abbaa qabdi biyyi wallagga yoo agarte ilubbaa bor yoo agarte jiillee yoo agarte afran qalloo yoo agarte achiin afran qalloo madaaliin afran qalloo abbaa qaba abbaa koo nama tokkoon sanaan hin madaalamu biyya yeroo jedhamu biyyi keenya nama tokkoon ati irraa qoratte sanaan hin madaalamu inni ganda tokko beeka nuti biyyaaf beeyna nuti biyya guddaa kana qabna biyyi keenya biyya haasa'amee yookaanis ati gar tokko magaalaa Finfinnee teessee qorattee irraa barreessitu sanaa miti biyyi keenya abbaa koo hayyuu isaas keessa deemee haasofsiisi arjaa isaas keessa deemee haasofsiisi hin agarta waan ajaa'ibaa qofa hamaa isaas hamataa isaas keessa deemee haasofsiisi kana booda biyya waan inni ta'e sii galuu danda'a kanaaf halaala laaltee utuu kaartaa baalee hin beekin waa'ee baalee natti naasa'in nattu sirra beeka hin beektu otoo nagarre sii galtee kanaaf nurra Dubaayin irraa qorachuuti isinitti dhiyaata warra Dubaay maan qoratadhaa malee waa'ee koo na caala hin beektu yoo na caala beekuu barbaade gochuu qoradhu akkana Dr. Otemboon namichi Norway namicha amma Harvard University keessa natti fakkaata yookaan California University barsiisu dhufee keessa taa'ee waggaa 6 keessa taa'ee qoratee kitaabatti barreessee afaan naannoo kanaa baree afaan isaa baree atasteessee afaan kan koo waanan jedhe ilaamee yoo hin jedhe min maalata loonaan jetta inni garuu Ameerikaanidhaa ka'ee PhD isaa dhufee naannoo kana taa'ee barreessee Dr. Otemboon kitaabatti barreessee afaan naannoo kanaa aadaa naannoo kanaa anarra baree anarra galtee fi mashaayika gandaa sofsiise kunoo asirraa sinaana dhaqee gaasara dhaqee maali kunoo dirree dhaqee dirree sheekanaa Huseen dhaqee waa ganda ilmiin itti qaraamu dhaqee manneen madrasaa tradition ta'e warra duddubbatti afaadha sidaayisi as jettee baqattu sana inni dhaqee keessa taa'ee lakki mattumaa duddubbatti afaa miti jedhee kitaabaan barreessee kitaabaan baasu atas teessee wallo teessee kiiloomeetirii meeqa dhuftee nan beektu Gojjamin teessee nan beektu waa'ee koo mootirraan dhagaa gowwaa kee barbaadadhu waa'ee koo sirraan dhagaa barbaadadhu waa'ee koo sirra natu beeku waa'ee koo hamaa koo sanatu beeka hamataa koo sanatu beeka waa'ee koo sirraan dhaga'u jechuudhaafan wallaggaan ati natti namatin narrasitu beeku sirra natu beeku ilubbaa bor ati natti namatin sirra natu beeku dhuftee jidduu gal waa'ee koo iyyuu nagarre akkamitti waa'ee koo haasofta nama waa'ee koo nagarre waa'ee koo hin beeknetu waa'ee koo haasa'a kanaa jecha na haasa'ufu na balfu kana bari mucaa koo yaade ka mucaa koo isii jedhme olal gubba kun ola hurrii sanatti qabe kanan jedha ilaal kunoo sii qaba olal gubbaan hurriidha jiguu diddee karchalleen jiguu diddee ni hidhamee bar hidhamee hurriidhuma kana keessaa qabamee hidhamee sakaalamee ilmoo isaatiin haqa irratti hidhame waa isaatiif jecha hidhame waan nama jedhe jedhee hidhame deemnee as geenye waan ta'eef bakka kaleessaan jiru jechuuf hinaan gara dubbadhe nu deemnee as geenyeerra abbaan koo kun asitti du'ee mire Haji Abdullaahi Ganamoo Haji Umar Qeebaloo kun asitti du'ee mi ani immoo wareegama sarara dhaabbadhee hin callisure hin callisu waa'ee kootii irratti wareegama sarara dhaabbadhee naasa'a akkanitti callisu hin qabu ijoollee kootii waan hin jedhu hin qabu nan qaanfadha waan ta'eef dubbiin dubbi haasa'uudhaan hin dhuftu haasa'uudhaan jalqabdi malee akkas hidhamee hidhaatti hafeeti jiguu diddee karchalleen jiguu diddee isiin maaloo waddeessaa isiin horkan dhufee poolisiin halkan keessaa dhufee guyyaa ayzoonaan jedha halkan immoo dhufee maaloodhaan na bobeessaa jedhee geerareeti
Tolal gubbaan hurriidha, tolal gubbaan hurriidha, siqiyaade kaa mucaa koo isii funyaan. ergamaa keenya jaallachuu bar shahaadati an laa ilaaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah ergamaa rabbiitti shahaadaa bahuun inni ergamaadha ergamaa rabbii ergate jechuuni rukni laa ilaaha illa allah keessaa isa tokko jechuudha namni isa jaallatu malee jannataa'u hin argatu namni ergamaa keenya jaallatu malee karaa islaamummaa irrayyuu hin jiraatu jaalalli ergamaa rabbii maal maqaa qofaan osoo hin tahin yeroo maqaan isaanii dubbatame sallallahu alayhi wasallam jechuudhaan ergamaan alayhi salaatu wassalaam maal jedhan man salla alayya salatan wahida sallallahu alayhi biha 10 yeroo kudhan namni rabbii rahmata irratti buusu nagaa irratti buusu barbaade yeruma tokko ergamaa keenya irratti alayhi salaatu wassalaam sallallahu alayhi wasallam yoo jedhe allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad yoo jedhe rabbii yeroo kudhan irratti buusa jechuudha ergamaa rabbii jaallachuu jechuun maal طاعته فيما أمر وان ارجما ربي اتأكيكا اتهما اتأججا هندا اي مرحبا جدني اقهو جتشو طاعته فيما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم ارجما ربي عليه الصلاة والسلام وليوجن أكغاري جراتشو نواججا ولا وجن أكغاري جراتشو نواججا من كيست أكغاري أخلاق أغاري جراتشو نواججا المانو في أكغاري تقود فتشو نواججا حقا دافبا ايقاتشو نواججا حقا ولا ايقاتشو نواججا حقا هذا منا ايقاتشو نواججا حقا أبا منا ايقاتشو نواججا حقا قبولي وني ايقاتشو نواججا حقا نما ولين دلغني ايقاتشو نواججا حقا أمة إسلاما ايقاتشو نواججا حقا نما ايقاتشو نواججا حقا حيوانا ايقاتشو نواججا حقا جرينيان ايقاتشو نواججا ارغمان كينيا عليه الصلاة والسلام وان كانت نواججا جتشو طاعته فيما أمر وان النتي أجج هندتي جدني أجج ساني أدغه جتشو وان إسان اتي أججا هندا يا إرغما ربي سمعا وطاعة جتشو إنما كان قول المؤمنين نمني مؤمن جدمي يروغر ربي توام ميجد واتكو إسابرتي أن يقول سمعا وطاعة يا ربي أي جتشو مالي جتشو كانان ألت وانتو قنجر طاعته فيما أمر إرغما جالتشو جتشون وان إسان اتي أججا هندا أي جدني هجير رغل جتشون وتصديقه فيما أخبر وان إرغما ربي نتهمني وان إسان نونغاني جنة نجرة جنة تكايس نرجن غري كيسان إجي كيسان نرجن وان إسان جدن تصديق وجود شكي تقوم ملء جتشون أجهود أيه رغم جتشون ربين وان إسان إني اتقربوس وان إني وحي اتقر قفاد كان إسان نونغان جدني وتصديق فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر وان إرغم ربي الراد أرغن وان إسان الراد نينا الرا نما فجيسان الرا فجاد أجدن الرا فجاد شو يجو إرغم ربي عليه الصلاة والسلام كجيب الرا كنا مفجاتو غدن ظلمي الرا كنا مفجاتو واججن حقدي الرا كنا مفجاتو واججن ظلمي غرغد افتتك الرا كنا مفجاتو شركي الرا فسقي الرا فجور ما الرا كنا مفجاتو واججن إرغمان كينيا عليه الصلاة والسلام إرغمان كينيا والظلم الرا لحيوان ظلم الرا بي ظلم الرا ماتي ظلم الرا نما جالة ميد الرا نما جالة ميد الرا غندا وفي بي وفي ميد الرا كان الرا نور الغنجتشون واجتناب ما عنه نهى وزجر يوان إسان الرا أرغن كان الراهن أرغمين ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم جر ربي أمنا قلب إنساني وان أغانين إيه جتشوتين إياني أكوم جرو سنجتشو واجتناب ما عنه نهى وزجر أخلاق أنتان الراد أرغمون رتن أرغن إرغمان كيني عليه الصلاة والسلام وأن لا يعبد الله إلا بما شرع وانسان كرا قدام ملي كن كرادا كرا سريتي كرا حقاتي كرا دينيتي كرا إسلاماتي وار ربين جدئتي بوفنان إرغمان نونغاهم ملي كانان على ربين قبروا أبو جتشو وانسان كرا قدامين ألتي ربين عبادة وجو عبادة إنيون قدا إنيون صلاة إنيون سومنا إنيون صدقة إنيون خيرين هجتا إنيون واغاري هجتا هاتو ملي كرا إرغما ربي رتهو قبا يتشو مالي الجنة شروط قبول العمل أن يكون على متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم شرطين هجين ما كيبلمتون كرا إرغما ربي تهودا لما فان إخلاص قباچودا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين
rabbiin ibaadaa gochuu ikhlaasaan rabbiin tokkichoomsuudhaan ibaadaa gochuudhaan alatti namni kun hin ajajamne jedha jechuu rabbul aalamiin. kanaaf ergamaa keenya haa jaallannu. ergamaa keenya yoo jaallannee jenne aarabiyyi tokkotu ganda baadiyyaa achi fagoorraa dhufeeti ergamaa rabbiitiin alayhi salaatu wassalaam maal jedhe mata saa'a yaa rasuulallah jedheeniin qiyaamaa yoomii jedheen qiyaamaa yoomii jedhee gaafatee jennaan ergamaan rabbii alayhi salaatu wassalaam jalaa callisan amma dhufe mata saa'a qiyaamaa yoomii jedhee gaafate sadaffaa irratti ergamaan alayhi salaatu wassalaam maadaa a'datta lahaa qiyaamaa kanaaf maal qopheeffatte maaluma lafa kaa'atte maal hojjetatteeti kan itti qiyaamaa kana gaafattu jedhanii gaafa san gaafatanii jedhanu maal jedheeni wama tokko wanti lafaa qabu hin jiru salaataaf soommanaaf zakaaf hajjii fi maarree cinqii kana waa hundaa hin qabu garuu waa tokkittiin qabaa jedheeniin maali jennaan jaalala rabbiif jaalala ergamaa rabbiin qabaa jennaan ergamaan rabbii alayhi salaatu wassalaam المرء مع من أحب يوم القيامة نمني نما جالة وجن أوفا مغويا قياما داي نمني نما جالة وجنين كافا مغويا قياما نمني نما جالة وجنين غويا قياما دابتا إيغا ربي جالت إيغا إرغما جالت غويا قياما إرغما ربي وجنين أوفا متابشر جدنين إرغمان عليه الصلاة والسلام كناب guyyaa qiyaamaatiif jaalala rabbii haa qopheeffannu jaalala rasuulaa haa qopheeffannu jaalala goyduu jaalala qoortuu jaalala dognaa osoo hin tahin jaalala yeroo wanti khayriin haasa'ame achumaan hojiirra oolchu jaalala yeroo wanti hamaan haasa'ame achumaan hojiirra irraa dhaabbachuu jaalala yeroo karaa khayriitti ajajaman karaa hojiirra oolchuutiif karaa hamaatti ajajaman irraa dhorgamu kana jaalala jechuun jaalala ergamaa jechuun alayhi salaatu wassalaam. kanaafuu ergamaa keenya haa jaallannu rabbiin haa jaallannu diinal islaamiin haa jaallannu ilmii haa jaallannu hilmii haa jaallannu khayrii haa jaallannu shaciiraa islaamaa haa jaallannu khayrii duniyaa fi akhiraa akka argannu yoo barbaanne kanaafuu ergamaan rabbii alayhi salaatu wassalaam karaan isaan nuuf kaahan karaa qulqulluudha isaan ammoo ofii isaaniiti wa innaka la'alaa khuluqin caziim ati haala gaarii irratti haala bareedaa irratti haala nama gammachiisu irratti haala hirrina tokko hin qabne irratti kan itti uumamte waan jedheefi kanaafuu rabbul aalamiin nama isaan jaallate guyyaa qiyaamaa isaanii wajjiniin ka'u isaanii wajjiniin oofamu hawdii isaaniidha nama bishaan isaanii irraa dhugan irraa dhugee dheebuu lamuu hin dheebonne nama dheebuu ba'u rabbi nu haa taayisu wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu.